Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya Islaama addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan Kiristaanaa fi Waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya qoonnee irraa buqqee akkuma yeroo biraatti lafa jirtanitti isin dhaqqabu jirra jirtu. Dhiifama yeroo maleedhaan dhufee iddoo tana idduudhaan biiziidha hin dhaqqabanne mata duree garagaraatu deemaa jira waan adda addaatu deemaa jira. Jeneraal Artiist Umar Suleymaan guddaa galatoomii jennaani dhugaa idduutu as keessatti mul'ata. Waan deemaa jirurraa dubbanna inshallah share godha warri kaanis boodarra halaalu hulii yeroo tiyyata durii irratti hin deebi'ee dhufaa jechuudha. Hanga kara baateen addabaatu. Waa hunda dura aansee alhamdulillahi rabbi guyyaa kanaan nu geef galatni isaa ga'u mootummaadhaaf dhaamsa qabna. Mootummaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyiif Dhimmaa Siidamaa kan dhimma akkaan nu yaachisaa jiru keessaa Dhimmaa Siidamaa kun dhimmoota akka biratti ilaalamuu miti. Dhimmi Siidamaa kun dhimma fooyyeedhaa miti. Dhimma laaftuudhaa miti. Nurra beeyta, nurra hubatta. Hoggantoonni keenya nurra beeytan, nurra hubattan jenneeyyaan akkaataan isin amma Siidamaatti qabaa jirtan isin hin deeggarru tanarratti. Akkaataa itti qabuu qabdanii miti itti qabaa jirtan. Akkaataa itti deemuu qabduu miti itti oofaa jirtan. Akkaataa ta'uu qabuu miti godhaa jirtan. Isin hin deeggarruu jechuu tanarratti. Maaliif haalli kun yoo to'annaa jala kufe hin kufne yoo to'atamuu baate kufaatii teessaniif karaa bana. Tanaaf isin hin deeggarre. Tanaaf isin akka kuftan hin feenu. Akka jiiddan hin feenu. Akka balaan isin irra geessu hin feenu. Akka adawwiin isinitti heddummaatu hin feenu. Namni kafii hin qabne mana keessa. Namni mana fi keessaa akka hin qabne. Barnuti ummata waliif hinaaf. Akka sabaatti. Akka Oromootti. Ummata waliin qudhine. Ummata wal jala kiyyaatu bakka tana jira jee waliin deeggarre nuti. Ummata ma'arrallee maqaadhaan waa gudhachuudhaaf warra bararrallee masaraa mootummaa keessaa Dr. Abiy baasuudhaaf halkanii guyyaa carraaqu jira. Warrarrallee tooftaadhaan maallaqa horachuudhaaf carraaqu jiru jira. Warrarrallee ummatan gandaan maqaa harkachuudhaaf cahu jiru jira. Warrarrallee ummata rakkateen, ummata jinqateen, ummata dhukkubsateen, ummata baalitiin tooftaa garagaraatiin nama kanarraa faayidaa buufachuudhaaf bololee cahu jira. Ka osoo bilisummaa harkatee tana lafattiin sabachiisatiin. Ka ummata isaa bira dhibba meeqaaf rakkate kana hafuuran baafachiisin. Nuti ummata sanii bara. Dr. Abiy naman qabduu barate Oromoon dhibbarraa dhibbatti dirqitti harka jaatam torbaatam biyya keessaa fi alarraa wanni si jala deemu jirtuuf bar akka dhibbarraa dhibba taanee ol jala sila yaanne abbaan fedhan hin tuffatu. Namni mana fi keessaa duuba akka hin qabne alafitti hin tuttuqu. Namni mana fi keessaa nagaa hin qabne ala yaa'ii hin barbaaddatu. Namni mana fi keessaa ka qawweetti nyaachifate qabu ka alaa ka qawweetti nyaachifatu norotu. Namni mana keessaa ka boombii si darbuuf harka qabatee si cahu qabu nama alaa keessaa hojii boombii si darbachuudhaaf cahu hin horatu. Hin horatu. Nuti sabaan akka Oromootti cabnee jirra. Akka rabbiitiin maqaa masaraa seenne. Akka rabbiitiin fi akka qeerootiin achi seenne. Akka rabbiitiin achi keessa turuu jirra. Akka rabbiitiin yaa'u jirra malee akka sabaatti maa wal harkisnee huccuun teenya nu harka carqooytee jirti bara. Bar wal harkisnee wal laaffisnee huccuun teenya nu harkatti nuti wal dadhabsiisnee nu harka carqooytee jirti bara. Gaasa walirra rabnee kibriita walirra dha'uudhaaf wanni nuti godhin maaltu jira? Maaltu jira? Hin jiru jechuudha. Tanaafin sin deeggarre muummicha ministeeraatii fi obbo Lammaadhaas mootummaa tiimii Lammaadhaa waan amma Sidaama godhu jirtan tana guutuutti isin dura dhaabbadhaa isin hin deeggaru. Dhaabaa waan kana
hiikaa waan kana furmaatatti godhaa waan kana bu'aa isiniin qabdu isinin deeggaruun ummanni illeen akka isinin deeggarreen kaa haasaa jechuu tanarratti no isinin janna tarkaanfiin isin waan kanarra fudhachuu jirtan isinin deeggaru ilmaan kuushi nuti wal jannee wal qabannee dibbee torbaan lamaaf dhooynee as deebinee nummaan ammaas balaa biraa keessatti ibidda biraa keessatti diina horachaa yaa'uun nun fayyaddu warra Itoophiyaa dullattiidhaaf hadhaadhayyame warra Itoophiyaa dullattiidhaaf bolole warra Itoophiyaa dullattiidhaaf leellisu karaa banaa jirraa federaalizimiidhaaf rakkoo uumaa jirraa jechuu naaf gala tarkaanfiin ni barbaachisa wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ka abbuttaa seen naaf gala ni barbaachisa namni hidhamuun naaf gala ana osoo har'a obboleessa kiyya hiitanii maa hiitanii isiniin hin jiru ana siin jira innichi jira waan inni balleesse isiniitu beekaa hidhamuu isaatii fi hiikkachuu isaa isiniif isa laallatti obboleessa kiyyaan irraa hidhamee naa gadhiisaa jee Facebook irratti hin bawan osoo haadhati hiitanii haadhati irraa hiitanii naa gabbaasaa mana hidhaati jee Facebook maaliif anaatu isin deeggara malee isaan waan deeggaru jiran ani hin beekuun danda'u anaa isin cinaa dhaabbachuu jira ilmi abbaa gadaa masaraa ba'uun qabu naa jechuu jira malee warri kaan maal godhu jira ani hin beeku ka isin ajjeesuuf dhufe yoo qawwee kan nu jiraatan bati jira jechuu ka isin miidhuuf dhufe yoo rasaasa kan nu jiraatan bati jiran ka isin balleessu jiruuf bira dhooysutti yoo jiraatan bati jiran badii isaanitti jiran isaanii fi isinii beeka sannan naquu jechuu gizee takka biyya jiraannee walii xabaqaa dhaabbachuun leen jiraattu akkaataan nuti ka Oromootti itti yaa'uu qabnu immoo yoo artistiin tokko hidhame hidha haa ba'u jennee gir jennee gabbaana way dubbii teenya tana yoo namni tokko hidhame amma haa gadhiifamu jennee asirraa ajaja kannina way dubbii teenya tana yoo maatiin takka waa taate asirraa bar nuti sana rabbii biitii teessanii bulchaanuun jechuu jira malee akka rabbiitiin nurraa guutee nuti bar nu birattuu gabrummaan hin guuttamne bar ammallee warra gabroomuu wadhuu jira bar nu keessa ammallee warra gabrummaadhaan wal bulchuu wadhuu jira jaarraa kana keessa ammallee warra gandaan aangoo wali kannuu barbaaduu jira ammallee warra gandaa gandi kiyyamaa aangoos bakka san hin qabanneef gidee yaa'ii godhu jiru jira yoo saba biraa laaltan ammoo akkasii miti maaluma tarbiyaan nu qabatte akka sabaatti akka ummataatti akka ummata guddaa kana guddinni keenyaas rakkoodha naaf gala baay'inni keenya rakkoodha naaf gala heddumminni keenya cinqiidha naaf gala ammoo maali mashaqummaan addaata namarraa addatti nu mudatte nuti maa walii qudduu dadhabna maa wal cinaa dhaabbachuu dadhabna maa walii tumsuu dadhabna maa waan ta'uuf hin taane tun hin taatu jennee wal dura dhaabbachuun anammaan tana waan Sidaamatti Dr. Abiy faan gaggeessu jiran waan raayyaan ittisaa Sidaama gaggeessu jiruu fi haala Sidaama itti qabaa jirtan isinin deeggaruu isinin balaaleffadhaan jee malee isinin jibbaa hujii teessan hundaa'uu niin abaaraan jenneen dhimma kanarratti isinin deeggaruun jee maaliif isinin deeggarre diinee horachuu jirtanii tanaafin isinin deeggarre mana keessaa'u diina qabdanii ka khilaash isinin nyaachifatee jiru isin ajjeesuudhaaf bar rabbiituun jayinii har'aan tana hambaachoon ta'ini malee isinis duutan sila rabbiituu isinin hin fadhine warra akka hambaachoo obboleeyyan jeneraal Asaaminaw Tsiggee qabna Oromoon nutis Asaaminaw Tsiggee nu biraas ni jira bar hay Asaaminaw Tsiggee akka Asaaminaw Tsiggee qabna nu keessaa ni jira ka obboleessa jeese aangoo qabachuu barbaadu obboleessa masaraa keessaa baafachuu barbaadu obboleessa xiqqeessu bakka iddoo tanammaa itti sharafee warra ni baranne jedhu tokko ka kiraan manaa irraa kafalamtu maraachuu jiran iddoo tana
maaluma amriin akkana barachuu yoo akkana taate maa isin irraa nafne hayyoominni yoo akkana taate maa isin irraa nafne hay idduu tana itti dabaltee jirti maraatuu warra ni baranne jau asaamnaw Tsiggee idduu qabnaa bara nutis akka sabaatti iflaalu qabnaa jechuuf keessa deebine warra irra osoo taatee fi obbo Shimallis Abdiisaadhaa Presidenti mootummaa naannoo Oromiyaatti aanaa presidentiidha ajjeesee aangoo qabachuu barbaadu hin qabnu Oromoon warra muummichi ministeera ajjeefamee aangoo qabachuu barbaadu hin qabnu Oromoon warra lammaa ajjeesee aangoo qabachuu barbaadu hin qabnu Oromoon saba kanaa barnuuti numa dubbiidhaan numa siyaasaadhaan uummata biraa arrabsinee qubatti laannee gizee isaa umbadii balleessan wanta yenna malee asirra waan feene dubbannee uummata biraa siyaasaadhaaf amilee cabsuudhaaf dubbannee as dachaanee bar yaa rabbi baga uummata keenyan godhin yennee sunnaa lama salaannaa bar harabbii kun nurragaa ni qabna ka Asaaminaw Tsiggee kanu keessa jiru jira bar hay numan beeytanii warra bakka lamaa sadiitti walirre dhukaasaa bakka koodhaa eessa jira ammaan tana gullallee keessa taa'ee ture gullalleedhaa nyaachaa bee ililliidhaa nyaachaa bee dhukaasaa bakka koo ammaan tana Naayiroobii keessa waraana leenjisutti jiru hay waraana leenjisutti jiru achi haareetti qabsoo ganamaa eegallajee ilma eessumaati moo gammachuu abbooyyee nama ja'amu gammachuu abbooyyee nama ja'amu bakka golchaa dhengeeyyeeti moo eenyu itti gaafatamaa Booranaa ka waraana shaneedhaa bakka isaa buusee gammachuu abbooyyee nama ja'amu golchaa dhengeeyyee kana nyaachisanii yookiis nyaachisuuf deeman yookiis liqimsiisuuf deeman akkatti siyaasaa dalaguu deemaniif waan takka dalaguu yaani isachi kaasanii gammachuu abbooyyee kajaamu aangorra kaayanii Naayiroobii irraa Ayisellotti hoteela maal keessa galaa ture Ayisellotti ammaan tana maallaqaan doolaaraan humna namaa bitu jira waraana leenjisuudhaaf humna namaa bitaa jira ummata kanaa barnuti duba kamiin biyya tana amata 20 30 40 50 bulchuu dandeenya akkamiin mee kamiin biyya tana amata 40 50 60 bulchuu dandeenya mee kamiin haqa keenya harkachuu dandeenya mee kamiin mo'uu dandeenya nuti ummata kana diqaalaan afaan Oromoo bartee hundi nu keessa seentee nu laaqaa jirti jechuudha Asaaminaw Tsiggee adda addaa nu keessa seenee nu laaqaa jira jechuudha sirri beekaa tana hogguu amma dhukaasaan achii waa dalagu jira yenne kaa'anaa arrabsu takkaayis waan tana deeggaru waan dhukaasaan achii godhu jiru Oromoo jaalatan seen Oromoo masaraa seente tana baasuu barbaada sabboonummaa qaba sitti hin fakkaatin Oromoo mitinni sanuu dhukaasaa bakka koo eessatti Oromoodha deem gaafadhu ijoollee gandasaa hin beeytan Asaaminaw Tsiggee hedduun nu keessa jira Asaaminaw Tsiggee hedduun nu keessa jira saniif warri silaa akka Asaaminaw Tsiggee xixiqqaan nu keessa jiran tun warri waan abaa'oo shaneedhaa tana ni deeggarra ja'an kun hundinuu irra guddaan isaanii Oromummaan qaban Hamma dhugaasaa bakka kootii fi jaalle maaroo fi maarree gaara keessa jirtu tana ni deeggarra ja'u kunutti ka Oromoo masaraa keessaa baasuu barbaadu Oromoo miti sabboonummaaf si fakkaacha akka nama sabboonummaa bilisummaa Oromiyaa barbaadu si fakka gaafa Amaarri gaafa Tigreen Oromoo gabroomsitu ka Tigree wajjin qabeenya keenya saamaa ture Harargeedhaayis lafa biraarraayis warra nuti Oromoodha ja'u ammoo Oromummaan qabneetu isaanii wajjin Oromoo hiisisaa ture basaasaa ture gaafa mallassan ka Oromoon kun abaa'oodha jee ganda keessaa xulub godhe Oromoo seene malee afaan Oromoo dubbata malee Oromummaan qabu nu keessa dhalatee warra guddateetu daaraa nu godhaa ture amma gaafa dubbiin teenya bakka harkatte maas masaraa san keessaa nu gabbaasuudhaaf warra gaaratti hafee falmee
galmaan Oromiyaa ga'u malee kaayoo ganamaa ta'etu san irra cichee fakkaateeti sabboonaa fakkaatee masaraadhaa si baasisiisuu deema keetirra si dulchisuu deema. Think about it. Khalees nyaachaa ture wayyaanee wajjin arra masaraati seenaa wal si nyaachiseeti masaraa gad si baasuu deema oromummaadhaan qabne. Nuti maa khalloo qocaa baasnee jirra abbaan fadhee nu faarse abbaan fadhee nu arrabse irran kaayenne. Kadhugaan galtuuf ni fudhata. Kadhugaan ammoo oromummaan keessan jirreen fudhatu. Maaliif dubbiin an saaxilu jiru tanaa isa dhukkubsaka. Oromoo miti minni maqaa dubbii Oromoo tana saaxilu jirruufi isa dhukkuba isa wanni as keessa asuma jalattuun ilaaltanii barni gartan ijoollee takka takka. Wanni nama dila kana keessa tuqi isa godhuuf bakka saasanii tuqee jechuudha asaamina siggee afaan Oromoo dubbatu ta'uu isaatiin himu jira uummatatti. Isaan garsiisu jira bar nama. Ni gartaa jechuudha jalattiif jala isaa futtuq jee ol ba'u nama dila kana keessa mataa ol dheeratu. Muri mataa isaa gunni akkasin nama kana keessa ol dheerate itti marfadhu. Deem qoradhu gandasaa. Fagees. Ha ammaan tana warra Sidaamaa akka kana ta'u jiru Dr. Abiy viva. Dhayi Sidaama kana gurraacha kana jilbiinfachiisi. Hafuura kannisiisi qatgoosisi. Abbaa fadhe jechuun jiruus ka Dr. Abiyyiif diina baay'isu malee ka Dr. Abiy irraa diina xiqqeessuu miti. Tuna hubachuu danda'u qabna jechuudha. Beekuu danda'u qabna. Tigreen Tigree irratti hin duullee bara. Amaarri Amaara irratti hin duullee bara. Guraageen Guraagee irratti hin duullee bara. Somaaleen Somaalee irratti hin duullee bara. Maaluma sabaa sablammii 83 keessa Oromoon Oromoo irratti duul. Taanaan Oromoodha jettee Oromoo hongeessuu barbaadduun nu keessa jira. Hibra beheer taanee jirra jechuudha. Liqimsamnee jirra. Isiisan gizee isiin futtuq jettee mataa ol baaste nama dila keessa muri mataa sirra. Walqixxee isiin. Akkitti nama kana beeytu akkasi. Sabboonaa fakkaatee dhiyaata jechuudha. Gaafa dubbiin qabsoon Oromootun jabaatte. Sabboonaa ta'ee dhiyaata jechuudha. Nama Oromoo qulqulluu haadhaa fi abbaa abaa biyyoo akaakiyyoodhaan ati beeytu kanarra isa ka maqaansaa Bafiqaaduun itti aantuu fi Gabra Masqeel itti aanuu fi Maarreen itti aanu isaa waan kanarra cichu garta jechuudha. Sabboonaa dhugaa fakkaate. Eenyu jibba jechuudha. Warra akka kiyyaa ijoollee haqarra diddu. Takka kaabutta, takka jabjabbeedha. Aktivistoota akka Commander in Chief Nazir Ajinura aktivistoota haqarra diddu kana. Jibba jechuudha. Maaliif jibba? Waan inni ta'ee isa harkan isaan kun. Oromoo kanneen ta'een irra funfatanii beekan. Oromoo kanneen ta'een irra laalanii beekan. Oromoo kanneen ta'een deeminsa sarraa beeynaa jechuudha. Akkaataa inni itti deemurraa dubbii Oromoo tana karamitti akka inni oofurraa inni kun Oromoodhaaf dhaabbate moo Oromoo miti. Innummaan kun Oromoodhaa hiiteettu beeynaa jechuudha. Warri imma qabsoo masaraa keessaa nu gabbaasuu barbaadu isii tana. Hubadhu. Mee juwaaraa jeefamu jeeka dubbatu Oromoo keessa jira. Juwaaraa jeefamu qabaa ka jee dubbatu jira. Hin jiru. Ha Oromoon ta'in ammoo isaa dubbatu gartan moon gar. An sabboonaadhaa siin jaammaas qabsa Oromootiif hin qabsaa'u jira. Laal. Banadhu ija. Bani gurra kee. Guurii gurraa fudhadhu dhageeffadhu. Laalladhu adda. Baafadhu. Hin sodaatin. Kullu nafsi lubbuun tun guyyaa rabbi fuudhee fuudhamti malee abbaan fadhe lubbuu tana nurraa fuudhuu hin danda'u. Waa balaaleeffachuu fi idagamaa takka takka naa barreessa. Waa balaalee idagamaa. Waa balaaleeffachuu fi waajibbuun takkaa miti. Waajibbuun isa san ta'uu dhabuurraa dhufti. Waa jaalachuun ammoo balaaleeffachuun yaadarraa dhufa. Jibbinsi bakka irraa maddu qabaa jechuudha. Tanaafuu nuti mootummaa teenyaan akka Oromootti akka sabaatti dhaabbannee haif dhageeffannu. Are we doing the right thing? Akka sabaatti waan sirrii godhu jirra. Akka ummataatti waan sirrii godhu jira ni dhaga'ama. Takka takkaan harkaa jira.
maali wanni nuti godhu jiru waan ummata keenya fayyadaati waan ummata keenya tajaajila qabaati jennee dhaabbannee ayif dhageeffannu arralle oromoodhaan maqaa harkachuudhaaf kaca'u oromoodhaan naggadachuudhaaf maallaqa horachuudhaaf kaca'u oromoodhaan horii horachuudhaaf kaca'u hedduu dhagarta haqabsoo oromootun akka masaraan baane irratti hojjechuudhaaf cahu immoo ni xiqqaataa jechuudha ni xiqqaata nama haqaa dhaabbateetu waa xiqqo harrallee dantaa addaatiin maqaa isaaf guddisuu barbaadu maqaa isaaf kaasuu barbaadu jira ka ummata cunqurfamee bakkatti cunqurfamee taa'u jirurraa kaasuun barbaanne ka ummata gabroome gabrummaarraa haaraa fudhachiisuun barbaanne ka ummata rakkoo keessa jiru rakkoo keessaa baasuudhaaf hin barbaanne hoggu wanni takka godhamtu maaf wanni kun godhama maaf godhamuun barbaachise kaayoo wanni kun godhamuuf maali galmi isaa maali bu'aan isaa maali miidhaan isaa maali balaan wanni kun nu fidu maali jennee yoo qoronne qofa faayidaa fi miidhaa si adda baafannee if dura tarkaanfachuu fi cahuu dandeenya akka oromootti irrina osoo qabnu akka oromootti Siidamaa National Liberation Front jaanii warra duratti shaneedhaa wajjin Eertiraa ture kana harraan tana waan fadhe asirra barreessaa jiru yoo gartan jarri kun abinnii fi wayyaaneedhaa wajjin jira hubadda shaneedhaa wajjin hidhata walii qaba jarri kun warri Eertiraa ture san hundi hidhata walii qaba galii walii galee dhufe qaba imaammata walitti imaammatee dhufe qaba warri boodarra mootummaan galchiteen baanaan Eertiraarraa qawwee hikkatee gale hundinuu haalarra walii gale qaba hidna ajandaa irra walii galanii dhufan qaba arraan tan amma Sidaama keessaa ibidda balbalchaa ka jiru waan adda addaa godhaa ka jiru jara kana akka jiranitti beekuu danda'u qabna hordofuu danda'u qabna mootummaan teenya ammoo akka oromootti hireen nuti qabnu arraas irra deebi'eetiin jaanna tana hedduun jechaa jira jalqabarraa ilaa irraatti deeggarsi nuti ilmaan abbaa gadaati goonu kun hin jijjiiramu ammaas hin jijjiiramu hiree nuti qabnu qofaatu tana qofa yoo nama halaala waa agartan taatan yoo nama halaala waa hubatu taatan yoo akkatti keessa dhufne laaltan yoo akkatti nuti qiixxaadhaa beeytan burraan burre yoo akka nuti dhugumaan ummata walii galee dhibbarraa dhibbatti waan takka irratti imaammatee galma ga'oo ta'uu keenya kaamantan taateef yoo kanu keessa makamee ni jiraa beeytan kanu keessa laaqamee jiraa beeytan yoo basaasaaf keessaa qabnaa beeytan yoo kufaatii keenya barbaaduun nu keessa jiraa ka hubattan taate yoo aangoo kana akka oromootti harkachuurra akka keenyatti akka gandaatti harkachuun qaba namni ja'uus ni jiraa ka beeynu taate tarkaanfachuu fi ca'uun nun dhibtu wal qabannee deemuun nun dhibtu laallachuu qabnaa jechuudha akka kana keessa osoo jirru immoo mootummaan teenya lolaan maantana Sidaama irratti deemu kan hatattamaan tooftaa addaatiin mala addaatiin to'annaa jala oolchitee dubbii tana yoo qabbaneessuu baatte bu'aan isii gaarii miti arra ijoollee oromoodhaa ka beekumsa qabna jaan ka adda addaa warra kiraan manaa irraa kafalamu warra ministara adda addaa taatan warra qabeenya wayyaanee kana bar warra ummata siyaasaa ka qabeenya wayyaanee bilisoomuu jechuun qabeenya namaa saamuu jechuu miti bilisoomuu jechuun qabeenya namaa fudhachuu jechuu miti bilisoomuu jechuun warra bara ogguu bilisoomne manni Tigreen jaarte kun hundi keenya jee abjuu haasa'u jira bara abjootu jira warra tanaan illee dammaquu jira bara mana Tigreen jaarte kana nu fudhataa qabeenya Tigree kana jee abjootu jira an qabeenya abjoodhu bilisummaa oromoorraa gabrummaan oromoorraa ilaa maayyiitii fi xumuraatti ilmaan keenyaatti wanni gabrummaa jiru oromoorraa dhabamuusiiti abjuun tiyya malee qabeenyaa miti shishe kolkolo qabeenyi maal si godha rabbiin usii himee jira qabeenyi keessiin jee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala waan ati nyaattu waan uffattu waan sadaqattu
sadeen kana qofaa qabeenya keetii miliyoona qabaadhu tiriliyoona qabaadhu hanga feete qabaadhu maafish bu'aa takkan qabu waanati obboleessaa fi obboleettii firaa fi aalii hiyyeessaan daa'ima rakkata furaa ta'uudhaan waan ati sadaqatte taati uffatte ta nyaattee garaasi jirtu tana qofaa qabeenya keetii jee rabbiin sitti mee jira maal walii qabde mana jaarte fooqii jaarte hulaa dura makiinaa shan jaadhaabde kolkolo qabritti qullaa kee galtaa jechuudha tana hunda fudhattee barsilaa jiruun tun nama ma'aanaa jiruun galiniifitu horiidhaaf rakkata malee jiruun tun du'a qabdii gubeete jiruun tun harka qullaadhaan waalamtaa gubeete jiruun tun tazalaalam akkan ta'in gubeete hogguun asirraa galee maaliin qabadhee deemaa tana daddamtu gaafii jettutti achi deebita jechuudha wanni jiruu sii galtee maggus edaa qullaan asirraa deema okay esaa qabeenya kunis asirratti hafa abbaa afuuf eenyu beeka rabbii beeka okay esaa wanni dalagutu nuti tajaamiti okay eega akkana taate hogguun asii deemu wanni ni nan deemadhu maalii gaafii jettuuf gaafattaa jechuudha nama fayyaa qabu taate ibaadaatee sadaqaatee kheyriitee hajjiitee lakkaay waan kheyrii qaba isii tana qabattee qabri gaddeemta masgiida jaarte afata masgiida bitte sammaa masgiida goote quraana bittee masgiida keeyse waan rabbiin sirraa jaalatu tajaajilite tanaanii qabri gaddeemta horiin ati amma dachiin furadha jettee if darartuuftun horiin ati maantana fooqiin jaara jettee if darartuuftun horiin ati ma makiinaan naqee biyya maarree taa jettee if darartuuftun horiin ati maantana maarreen godha mixirqoon godha jettee hirriiba dhabdee fi kana guxxifattee barsilaa aangoo qabanne ammaantana aashaa maarreetiis biliyeenara taate khadijjaa maarreetiis import exportara taate bakka suuraa saniis silaa faaxumaa maarree keenya import exportara bakka abbaa isaayyee maarreedha keenya silaa ganda keenya maarree horiin ati kanatti man amtu kun hundinu addunyaa tanarra sirraa hafa qulla galta wanni qabsooynuuf horiidhaa miti wanni qabsooynuuf maqaadhaa miti wanni nuti qabsooynuuf ummata gabrummaan oromoo irraa ilaa zalaalamitti akka dhaabbattuuf qabsooyna yaa warra maqaaf qabsaa'u jiru yaa warra maallaqaaf qabsaa'u jiru yaa warra maqaadhaaf ummata fayyadamu yaa warra maallaqaaf ummata fayyadamu qabsoon oromoodhaa ta maqaati miti ta maallaqaati miti qabsoon oromoodhaa ta saba oromoo gabrummaa jalaa ilaa zalaalamaan bisuudhaati ilmoon teenya amma booda gabrummaa akkana garreef qabsaa'u jirra malee hektaara 500 fudhannee fooqirra jaab kolkolo ishiishee tanaafi miti nuti magan jenna jechuudha tana achumatti isin magan warra barbaadu nuti saniif hin qabnu oromoon bilisa taatee qabeenya isiirraa dalagattee hajimaa qabuus jimaa isaarraa naggatatee tajimaan qabne xayyaara bittee hajimaa qabu faantaan lafa deemuu osoo hin taane habuun buna biqilchee buna asiingee faantaan lafa deemaa habuna finfinnetti itti dhaqe qallaa jaarratee akka fadhe deeqifachuu osoo hin taane abbaan silaa qabeenyaa san jiruun isaa irraa jijjiiramtee qabeenyi isaa irraa jijjiirame fayyadamaa naggada kanaa ta'uudhaatu faayidaa nuu qaba isii ummata teenyaa tahee gareessan arra biyyaan an jiraadhu tanatti namni gabaree irra tujjaaraan jiru qonnaan jiraata irra namni tujjaaraan jiru yoo roobni roobne qabeenyi irraa bade maallaqni isaanii qaamata kutee harkatan akkuma jirutti harkatan yoo galaanni dhufee ooruu isaanii irraa fuudhe qabeenya isaanii akkuma jirutti harkatan tujjaarri isaanii ooruu isaanii tarsadii fi 4-5 hoomishti hakas nawin kun numa jiru waan adda addaa hoomishti ummanni keenya akkas akka ta'u barbaanna qonnaan jiraatan ta qabsooynuuf bilisummaa sani malee mata duree garagaraa baasne tooftaa garagaraa baasne mala garagaraa baasne namarraa hiisha guuttannee manaan jaarrachuudhaaf tooftaa maqaa tuulachuudhaaf maal kana bira kutu qabna qabsoon teenya masara jirti masaratti eeggachuu namni wayin beeka jahu hundinuu dantaa dhuunfaadhaatiif bololee populaaritii dhuunfaadhaatiif galii dhuunfaatiif cawurra
waan masaraa jiru kanaaf tumsa dhaabbanne akka wanni tun fiinxabaatu taasisne eega wanti tun fiinxabaate booda namuu dandeetti qabuun populaaritii isaa barbaaddatu amma immoo osoo qabsoorra jirru kaanis asii waan biraa gaggeessa kaanis asii waan biraa gaggeessa kaanis achii waan biraa gaggeessa ifiifuu adda hiramnee bara ummanni nurra waldaa dalagu jira abinni nurra dalaga wayyaaneen nurra dalayti ummanni sabaa biraa nurra dalaga nuti akka Oromoota immoo tokkicha masaraa jiru kaga baasuu fadhu jira achi keessa tambisuu fadhu jira kana cinaa ammas deeme masaraa jiru kana arrabsaa turee fi xiqqeessaa ture asiin ammas waan biraa ofa naggata biraa kaanis asiin naggata biraa ofa kaanis asiin naggata biraa ofa akka waan inni bilisummaa tana inni fideetti laffaatii keessaa qabutti qooda keessaa qabutti mala addaatiin tooftaa addaatiin namni kun deemaa jechuudha ummata kana nuti khawaan kana oofuundi Oromoodhaa jee gadhaa pulaali sanamni kun Oromoodhaa yoo Oromoo taane galmi keenya abbaa gadaa ilmaan abbaa gadaa jiru kana cinaa dhaabbachuu qofarratti haa fokas goonu naggata biraatii fi waan biraa hunda dhaabuu qabna qabsoota na lafaa qabachiisnu waan biraa dhaabbachuu qaba wanni biraa hundi wannummaan Oromoon kaanis bakka taanitti waan biraa kaanis bakka kaani waan biraa kaanis bakka kaani waan biraa bilisummaa tanaa harka galchannee itichinee moone hin bilisoomnee hojjechaa turtani gariin keessan faan warri kaan ammas waa'uma kanaa itichinee diina mo'annee abbaatti hin taane akka nama duruun abbaa ta'etti naggadnummaan nuti ariinu kun maali ammallee wal kuffisuudhaaf tooftaa garagaraatiin deemaa jirraa jechuudha warri osoo waan masaraa jirtu tanaaf hin tumsine ammallee ca'u jiru karaa garagaraatiin humna namaa tawaan kanaaf dhaabbattu adda qoodu jiran tana mootummaan sirriitti hubachuu qabdanii jechuudha humna Oromooti qoodu jiran yaada garagaraatiin mootummaan tana bayyanachuun dandeenye hin beeynu waan isinitti jirtan lafasanii Warroqimmoo Oromoon akkas ta'uu irraa yoo fadhii qabaatanii waan nuun galin jiraaten been ammoo wanni nuu gale wanni nutiif gale warri yaada adda addaa sagantaa adda addaa baasee deemu jiru kun warra humna Oromoodhaa adda hiruu barbaadu warra yaanni Oromoodhaa bakka takka walitti hin qabamne godhu jiru warra diinni keenya maali jiraarra yaada keenya infiltrate godhu jiru Oromummaa hin qaban I doubt it Malif arra Oromoon wahuma diinni harkaanuu qabu waan diinaa qorachuu qabna malee waan biraati jala caca'uun qabnu nuti Oromoon waan biraa sagantaa adda addaa baasanii wanni nutti taphataniif hufaatii teenya barbaadan akka nutiif dagannu nu godhu jiran sensitive ajandaa ta'e ummatan malaanii tooftaa tanaaf waa hundan deeggarree nuti waan itti amanne malee waan Oromoo faayidaa qabdii beeynu malee waan kiisha namaan seentutti amanne malee waan Oromoo miitutti amanne malee waan kaan hin deeggarru nuti cal hin deeggarru warri nuti deeggaruu dhabuu qofaaf irraa dhaabbatu hedduu jira jechuudha ni beeyna tanaaf cal jenna nama kakaasnee bakka taanetti maaliif humni teenya bakka 5 jaatti ramti amaarri nurra gurmaa'u jira Sidaamaa yaa'iidha jirti Tigreen waan biraatiif nu qopheessu jirti Iskindir Naggaa gaafii biraatiif yaa'ii biraa jira Finfinneen gaafii biraatiif yaa'ii biraa jala jirra akka Oromootti roorrifamnee waa hedduu keessa jirra wannummaan nuti qorachuu qabnu ganamaa galgala diinni keenya maal godhe maal wal mareetan maal dalagu jira tana hordofuu qabna moo adda walirreeti kana hordofuu itti dhiisnee nuti waan adda addaa akka ummata bilisoomee dalagu qabna akka nama biitti nagaa qabdutti akka namni misoometti akka namni fiinxabeetti tanaa tanuti dalagu qabu tanaa miti jechuudha tanaaf irraa barachuu qabna mootummaa waan kana ta dabartee fi ta xutte ammoo waan amma boodaas deemu taa'u hundaa'u mootummaan gadabiitti godhu qabdi jechuudha dhoorka amma booda no gaafa bilisoomne waa hunda dachaana qabsoorra jira namni qabsoorra jiru waan qabsaa'u san osoo galmaan hin geenye hararratti yoo buxulxulaayaaf waan itti jirru san galmaan ga'uu qabna dura eegas booda namuu fadhiisa
Namu mata duree jaarrateetu magatuma ba'an. Oromoon tun rakkatte. Hangamana kutama. Hangama siin kutan. Hangamanaan kuta. Tooftaa adda addaatiin ummata kana elmachuu qofa taate. Mala adda addaatiin ummata kana irraa elmuu qofa taate. Rakkate ummanni keenya. Joollee immoo gaarii ummataa hojjettu bakka adda addaatti jechuudha. Warra faayidaa ummataatiif dhaabbatu. Warra tola ummataatiif dalagu haga garagaraa olola adda addaatti oofan. Warra ganama galgala ummataa dhaabbatee dalagu. Saba isaatiif dhaabbatee dalagu. Galgala ganama haqaaf qabsoo dhugaatiif dhaabbatee dalagu. Ka adda addaa olalli adda addaa irra deemaa jiru quba qabnaa jechuudha yoo tana. Laalaatuma jirra beekaatuusne. Boruun irraa dhufee dubbachuu ta'a jechuudha. Inshallah yoo fadhii rabbii taate. Dhaabbachuu qaboonni akkasii nama dalagu nama haqaan dalagu ummata dalagu hamilee cabsuudhaaf akka namni sa'uudhaaf booda deebu taasisuudhaaf. Wanni waan akkasii hojjetan. Kasaarsisuudhaaf nu hongeessu yaan dalagamu jirtu sani akka dhaabbattu barbaadan. Akka walafaan deebitu barbaadan. Akka milkooyne godhuu barbaadan. Yoo dalagaa san dalagaa jaaniin ammoo hin dalagan. Nama dalagu san irratti duulan ammoo maqaa kijibaa kannaniif. Khaanis ni ranyaatte jaan, khaanis way goote jaan, khaanis marre bachiste jaan, maqaa xureessuudhaan akka namni kun booda deebee samaal ture ciqu ummata kanaaf jee waa dalaguu dhaabu taasisuu irratti bobbaan nuti ummata kana. Dhaabbachuu qabna waan kanarraa guddachuu qabna. Mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa ta muummicha ministeeraatiin hoogganamtus Oromoo waan Oromoodha. Hin bilisoomnee warra jechaa turee fi warra bilisummaa dhufte tana dhugumaanuu hin amanin hundaaf. Ammuma boodaawu warra masaraata na keessa ilmaan abbaa gadaa kaseena kana milkaa'ee fi milkaa'ee irratti dalage hunda isaanii Oromoo hundaawu qophiin takkan feesistumma booda hujiin takka wanni nu feesisa akka ummataatti gurmooynee humnooynee waan tana moohannee eegaa arabaafanne booda namuu mata duree isaatiin dhufee waan fadhe haa qopheeffatu. Amma immoo adda hiramuu nun feesisu bakka. Asi achi nun feesisu adda hiramuu. Gee dhaabbachuu qaba. Sagantaa adda addaa baafateetuma namni gaduma deemee sagantaa adda addaa baafatee gaduma deemee sagantaa adda addaa baafatee humna hiru jiran Oromoodha dagachiisu jiran waan diinni itti jirurraa warra diina deeggaruu waan kana dalagu jira. Akka Oromoo waan diinni godhu jiru hin hubanne sagantaa adda addaatti baasanii jeequ jiran Oromoo. Humna Oromootti irrisu jiran tabakka takkaa diinarra duultu. Tooftaadhaan isinirra dalagu jiran isinii galutti hin jirtu mootummaan. Humna teessan diigu jira warra hujii isinitti jirtan hordofu isin dhorku jiran bakka ta'anitti ammaa samtuu teessan haasawan. Trust me. Trust us. Bakka ta'anitti irrina keessan haasawan irrina keessan guutuudhaaf ammoo hin carraaqan hin dalagan hin hojjetan. Warra isin cinaa dhaabbatee hojjetu immoo sagantaa adda addaatti baasaniiti humna isinirraa irrisanii kophaa isin dhaabanii akka isin daftanii kuftanirra warra dalagu jiru sagantaa adda addaatiin deemaa jira. Dhorka. Stop. Hin barbaachisu sagantaan takka amma booda nuti. Wanni nu barbaachisu hidhachuu. Hidhachuu hayf hin garsiisne. Akka Oromootti leenji'uu waan diinni keessa jiru basaasu hordofuu hidhachuu.